kilaas kuma dhibba tokko hidhachiisan. Aboo rabbi jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun hin qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraaloonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, sanboota suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security mattee ni yan. Oh maal qaban? Dhaqaniitii ka jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan kilaas kuma dhibbatti kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyooma walitti qabna, ollooma walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemanii hin taanaan Oromoo fi millee miti. Faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiima miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLF hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif ni beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabame isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Option siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif option qawwee abiyyi itti agarsiisee jira dhala inni suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay Faannoo biyyatuma tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan noo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kufiisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa ut goone? Maaliif Tigraay tiriishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Awoo gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laallu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isin fita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabduus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa walitti buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti.
Humni riphee lolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisii Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda addi maarkeetti kiliir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuu fire kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deegan dabalatase booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoo hin qabu garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatitti guduruu saniin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma. Okay, galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abjaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhufu. Akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun mootummaan siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtu summaaf kennamtee Harargeen akkasii naqabaa jiraan dagamu. Ammoo Aslii. Dubbadhamume. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatiin wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii kun daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira wallahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu rabbii malee uummati waggaa 20 dura buqqa'e haga har'atti illee sharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf ummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee ummata kanaa taa'aa ture isaan. Ardammoo isaantu waan bilisoomni jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jira.
fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guutuutti miidhame ajjeefame saamichi gibirri itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olmaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olmaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olmaa'onni bebbeekamooni yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee itti ulfaatee jira akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaaf falli jiru maalii jechuu barbaada ulfaadha. Thank you. Thank you Jalalo. Yoomilata obse abbaa firaa kanatti aansu gaafii gabaabsa abbaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jawaar keenya baga nagaa nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhamtee miidhama hedduu turte saba kanaaf hidhamaa turte saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte hedduu takka nu galatoomi siin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaara shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roda itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jawaaroo baga wal agarree baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jawaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggatti qabate san callisuu baannee mana manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqeffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kopheedha nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa caalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii. Akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko nu uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa ka afaan faajjee gandaa fi balbalatti nu harkaa facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkoomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammi nurratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan si gaafachuu barbaada. Galatoom. Galatooma ulfaadhaa yoomii walumarratti isin haa deebisu yoomii atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerrolee amma mataan arriidha ka dadhabanii haajichi akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran lama sadiin tokko warri gaafii qabdan naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraatan warri gaafii qabdan akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetii gaafii qabdu walumarratti deebiteeti gawe. Galatoomi Dr. Asi galatooma hundi keessanuu jawweetilee galatoomi. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira kaasuuf yaalee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa Wallagga akkasitti gubattu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon keenya qubatti qabaa turre
madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti hoo kaasu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni Arsii sun kaati Arsiitu hadha uummanni 20 ol bakka takkatti ka quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun uummata hunda gale waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee uummanni kun fundamentaalii jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa hin jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa hin jiru. Haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhate kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabraa walumaa galatti wal madeessee jira. Uummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e uummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasamee solve ta'amuu qabu. Carraa kana hoo uummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessaa? Maal wanni uummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii 800 seenuu kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa. Abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee gara ittiin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni keessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoom qaqqabu jira. Tokko tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail ka godhin jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessootaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paastar akkamitti miila duwwaa deemtan mee kottaa makiinaa kana seenaa makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin manni illee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaa manni dhufee mire. Maqaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo boo nama keenya miidhinaa gaafa inni jee sheeka baatii yaa dabarte bara eegan kafaliin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin agatutti hin jiru barre dallaalli immoo dhufa gaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana kanaa jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paastar ta'e warra calisan uumaa miti san irra ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baay'ee uumaa miti. Hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri kararratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum, salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kono yarane. Wallahi cidhaanumaan waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa gaa isin shamarran mirga eegaa. Maali asli isin? Shamarran ladies first jedhan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaasinaa. Ayyee. Gaafi bareedduu kaaftee dubbii sheekota haaraan ta'iniifis inni la sheeka. Hundaafuu amma duraas akkan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights.
warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kan hin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa bira abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootar jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jedhamuu fi paastara abaluu jedhamuu barra waan akkanaa harkee jira. Dhuunfaan itti himne keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nuu qabsaa hin jennuun nuti. Gara keenya goraa hin jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaala nama karaa maqii sun fa'aa haayawee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaaluu jiran. Osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaans diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru, asiin hanga Mooyyaaleetti jiru, asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee sun laaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaati tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutti qaama mootummaati. Sirriin gadhiisa amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaa diidefaa jedhamu. Ni beekan ta'in everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin ba'a. Kadhuuf asiin dhufa. Karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisummaa dasee tokkoon jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf tiriisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaasee illee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan. Waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jee gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo haamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya dhaqootu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadhaa walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Har'a bar Harargee gosa gosa midhaanii asii anniyya, asiin itu, asiin afran qallu deemanii afran qallu matana, asiin noole, asiin oborra. What is this? Uummata waan nyaatu dhabe. Asiin shiftaan kararratti jima ooftaaf jeesa malee gosa ta'een beeku. Abbaarraa irratti hin beeku. Jarana gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa bara. Amma dur Boorana Gujii waliin buusan turan. Booraan tan amma
amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti irra hiriira bahe asii hiriira bahe amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe maafiyaan Booranaanis gosa tokko jala seenti. Ambootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniit ittiin deeman. Kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii itti ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laala. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u, ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan amma barisiin amma bakka biraatti maal isin jaan warra shawaatti isin saamuu jira isin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaalixaatti itti qoodan. Shawaalixaa hoggaa dheeyte waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'uu warra lagumaa dhodde jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytu hin goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomee ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine sa'aat irraa fudhanne amma carraan shamarraniif eegayame Zeddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatan haa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduu sodaatanii hin agarre warra gaafii akkasii gaafii. Shamarran keessa na dhiisaa shamarran mirgan diibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya ijaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keessa hin jirre soogidda bishaan keessa hin jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Akka shamarranii dabalamtu gaafiiwwan alarraana ergantaa gaafii lamaa wayii adeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraa tokko gara Saudi Arabiyaarraa kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramti diiganii haarawa ijaaruu wayya jettamoo kanuma haaromsuu wayya yaada jedhudha kan inni kaa'e Itoophiyaarraa. Gaafiin Suudirraa argame dhiyeenya kana waan hin taanes daangaa Saudiif Yamanii irratti argaarra. Ijoolleen keenya gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maali yaada jedhu kaa'e galatoome. Aye galatooma afin namni jira. Afin usaallee hin deemne. Gaafii wal qabsiistee osoo nu deebistee gaariin illee gaafii kan qabaa jaal siraach keenya galatoometilleen. Gaafiin tiyya gabaabsiteetu walumaa nu deebista gaafiin tiyya hawaasni gartee shimbirtii muka tokko damee takka nyaatte damee biraatti beellama qabattee jaalabbaa boruudha. Amma fakkeenyaaf Jawaar keenyaa fi gartee hayyoonni keenya warroota waliin baratan hedduutu jira. Garuu immoo Alshabaabiitu biyya keessa seenee jira jaanii gizee gartee hawaasa keenya burjaajeessan Arsii fi Baalee fi Harargeen kun gooyitee amantiidhaanis waan hundaanuu tokko Alshabaab kun dhugumatti biyya keessa jiramoo Jawaar keenya gartee nuti akka hayyuutii fi akka beekaa keenyaatti deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti ana kanaa deebisuun eeggadha. Deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti. Kanaatiif ziyaar binti warri irraa fuudhi Hamza. Naanaati suuti wanni kanarra.
Amma akkasin goonu wantina akkasin goonu sheekkaa birin jarjarin jedhin gola biyyanumaa isinii bareechadhis ijoolleen dinqisiifannama fa'aa uma jawaarii waggaa dheeraa jiraattu fa'aa seente yoo seente onnen hin dho'a dubbachuu hin dandeettu. Nuu dubbatu dadhabne wanta hin godhina miira keessaa ba'aatii fi gudarii fi kaabbisii warri biyya guddaa jettan kun taragaggaana beeka amala qimamii mana mada. Hawwii qabaniif seenuu barbaadan malee gaafii hin qaban jechuudha. Warri gaafii qabu yoo jiraate immoo carraa isinii kenna. Soofiyaa gaafii qabanaan jette ililli daddarbe akka argu ka amma abdii fadis kaase kana deebisii jawwee ammallee dhumarratti maal gootaa gara biraan gaafii qabu seenu uummanni kun fuulduratti hawaasni Oromoo kun biyyaaf alaa bakka hundaa itti roorrifamaa jiru kuni maal ta'uu qaba garam goruu qaba amma namoonni baay'een gara goru wallaallee jedheetumaan mootummallee deeggaruuf rakkate abaa'ullee deeggaruuf sodaate wama ta'uu dhabee qilleensa hawaarratti hafuu argama harcaatii jira akkam ta'uu qaban garamitti gaaddisa kam jala dhaabatuu qabanii waan san fuulduratti waan goruu qaban nu kaa'ee fi galatoomii ulfadhu. Ayyee galatuma gaafii carraa nama duraan deebi'a yoo dalayne yoo mari'anne yoo hojjenne carraa lakki jechuun beektaa carraa hoggaa jennu dalaydee hoggaa rabbitti sii guute jechuudha bara carraa inni jedhamu lootarii hubatu yoo bitte malee siin baatu yoo bitte malatti siin baatu yoo qabsoomne waan nuti qabsoon itti yaadnee sammuu keenya waan sadii amma dura jedhee beektanii sammuu wal amansiifne onnee teenya walii hiinee miilaan tarkaanfannaan carraa bal'oo humna ni dandeenya uumaas jirraa jechuudha. Revolution moo reform kan jedhu akkuma koolaa saddeetii sanittis afoonaa illahiin wal bira kutuun hin jirtu amma. Hattuun deebiteetuma akkas no gaafasiis gaafas rakkanneeti haaree ture wanni jiru amma warraaqsa sirna guutuutti diigulleen goonu susuphaa xixiqqaa karuma laamboo qalama qofa jijjiiran saniis hin goonu maaliif ihaadee irraa bilisignaa bar qalama jijjiirre amma sanii miti deep transformational reform goonaa jechuudha deep transformation yakkamaan keessaa baya kasirraa unis irraa ka adabamu ni adabama. So we have a plan. We are not going to repeat that. So sanin deemna waa'ee uummanni keenya madaa'u akka jarree kun godhaniin uummanni keenya wallaggaa shawaa silaa diina zalaalam ta'a. Hin taane uummanni gindabaratii fi aanaalee walitti aanu silaa horroo gudurutti guduruu fi horroo silaa lamuu walitti hin deebi'u. Ollaan silaa buna waliin hin dhugu. Garuu uummata ajaa'iba irraa dhalannee uummata har'aas warra sajjeese dhiisee bira dabruu danda'uu qabna. Garuu hojiin wal'aanu hojiin yakkamoota seeraa dhiyeessu dhiifama walii dabru immoo jechuudha dirqama hojjetamaa deemuu danda'uudha qaba. Ka daangaa suudii it is a ramification a reflection of the domestic crisis. Ijoolleen suudii dheeyituun tokkoffaa maaliif dheeyti? Qeetti ni jeefamti ni hidhamti ni miidhamti hojiin qabdu. Dur bar suudii ijoollee akkamitti akka ijoollee hiitee ijoollee barnoota hin qabne ijoollee amma ijoollee digirii maasters qabduutu achi deemu jira. Hojii waan dhabde qofa osoo hin ta'in baatee galuu waan dhorkamte. Ijoollee akkamitti dhaquu jira ijoollee rabshaa waraana kana keessa turte waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa waraana maalii keessa turte dhiiga barte hadooddii dhabdeetu yaa'u jira. Achi hoggaa dheetees kana keessa. Sanirraan immoo achittis waliin dhaquudhaaf dannatiin keessa seenaa jechuudha. Tokko isiniif saaxila torban kana keessa nama adda durummaadhaan beekumsa walloo hargee arsii janii nama wal waraanaa wal ajjeesaa turan san godhaa ture. Nama isin beektan dhiyoo kana isiniif saaxila dannatii ta'ee amma dannatii keessa osoo hatuu qabamee ari'amee jira. There is no way. Warra akkanaa kana warra miskiina wal ficcisiisu
Waan walloo sanarra gaafii hedduu ka'aa jira komantii fi keessaanilleedha. Sanillee jalatti qoode mataa tooytanii tasna ja'anillee. Dhimma godina walloo isa peculiar tokko addaatii bal'inaan gaafa baay'ee itti haasofne. Adda inni ta'uu maaliifi siyaasa naannoo Amaaraatii mootummaa federaalaa jidduu jiru siyaasa godina walloo keessa jiru siyaasa hedduutu achi keessatti wal marqee deemu jira. Relatively garuu amma dura irratti qooyyaa deemaa jira. Uummata hedduu resilient ta'edha. Uummata jabaadha. Bal'ootti fudhannee yeroo irratti haasofna. Kakaafaa gaafa tokko gaafa dheetiin fixa. Kakaabireef na gaafa saniin hin fixa. Waa'ee filannoodha. Filannoon kun filannoon aangoo jijjiiramaa fi miti kan yaadame. At least dirreen filannoodha hirmaachisaa osoo akka ta'u taate warra qawwee qabateen boqotta. Haga fedhees feer ta'uu baatu dirreen ni jira mirga ofii yaada ofii dhageessifee jennee himuudhaaf dandeenya sun san hin goone. Filannoon naannoo Amaaraa keessatti parsantii 90 filannoo hin godhamne. Oromiyaa keessatti parsantii 70 hin godhamne. Nama keenya fi obbo Qajeelaa nama gaarii nama jaaladhu. Qajeelaa Bardaasaa bakki inni itti filame immoo fudhattee oolcha gabaasaatiin ture. Nama 200,000 fi maaltu file jedhan. Namni 2,000 gabbee hin filanne. Bakka hedduu Wallagga keessa, Arsii keessa, Shawaa kana keessa filannoo hin turre. Kaafaa'ootti har'a isin attasee hin ture. Akka kaafaa'ootti waan kana dursinee qoranne. Waggaa tokko tokko Profeesara siyaasaatiin hoogganamuun illee nama riisarchiisi gooti. Filannoo itti aanu osoo waggaan hin gahin wal geenyee mari'atamee qorannoon tiimni qorannoodhaan wal gahee irra madamee qorannoo bal'aa barruu bal'aa godhameeti ka itti deemame. Warri abaa'oo dongora guddaa hojjete. Yeroo lama halata dalagan ifirrattis uummata irrattis tokko walgahii ilillii gabaarra dabreetu warri yaadattanii walgahii ilillii san warra abaa'ootiin fide. Mootummaadhaan walii galla jedhanii jennee mari'annee dubbiin duubaa beeknu jira nama 5 kaafa warra nama 5 hayyoota irraa ergine irra caalaa isaan ture. Garuu diraamaa turretti hojjetamaa ture. Isaan keessa basaasa guutuutti galchanii jiran jara gullallee kana. Gurbaa basaasaa Yuusuf jedhamu qabataniiti miliyoona 57 moo 67 irraa fudhatee mootummaarraa. Kaafa ofii abaa'oo sarkaan isinii kaaya waraana alaa biyya jiru kanaas niin galche jeeti qalama irraa godhee mootummaan tole jettee mootummaan ce'umsaa ijaaruudhaaf jee uummata walitti qabee shuuroo nyaachisee borumtaa mootummaa ce'umsaa jee waggaa jaarmeelee ibsa baasa mootummaan ce'umsa maal boo jedhaniin itti taphatan jechuudha akka jedhe. Lammaffaa filannoo kanaas warra isa raafee jira maal fileetii fi gurbaa Dachaasaa Wiirtuu jedhan tokko basaasota mootummaadhaan dalagan offiishali. Ijoolleen kuni mootummaa hojii diil godhaniit bargaa warra gurguddaa waan isinitti mu jira. Mootummaa hojii diil godhanii dhufanii kursiin isiniif kennamuuf deemaa jiraniin mootummaan isiniif hin kenne jeen rakkoon qabu. Isaan obbidiyoon beekan bololtuudha. Filannoo baranaa kan abaa'oo awwaale Oromoos qaanessee ture. Maaliifi baandiraa fuudhee Finfinnee fi maal keessa girgirra ka godhe dhaaba Oromooti. Ziiroon qabee dhaaba Oromoodhaati. Kaafa ofii abaan walii galaniit duuba gara galanii seenan. Awwaalee fi oppidiyoon hijaa ama 20 meeqa 30 meeqa itti baatte jechuun salphisuudha. Abaa'oo hiltanillee wayya kursii sadeen moo afran takka argatte jara kana wanniidhaan baasan jechuudha. Kanaaf laal rakkoo Itoophiyaadhaa maraa guddinaa dhaggeeffadhaa waggaa haasa'u akka kee haalatti arraba mi'aawuu dhabuu danda'a. Garuu jechi lamaan sadii darbatu lafan buutu. Maaliif itti yaadee bilcheessee dubbata. Namni kuni na caalaa daawwatu caalaa namoota caalaa filannoo Itoophiyaadhaa keessa hirmaatee sirriitti si beeka. Gaafa namni kun hin taatuu jiru maaliif jettee gaafachuu danda'uu qabda. Falmaa guddaa godhamee kaafa'u keessatti. Falmaa guddaa booda olaanuu hin danda'ame. Kabajaa keenyas kabajaa uummata keenyattis dhugaa uummata keenyattis tiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sun saniin deemama. An dadhabe ammee yoo fidne akkam jettan. Ergaa dhumaatiif Galatoomaa ulfaadha. Soofiyaa daqiiqaa takka abdii hukumee daqiiqaa takka
Hajichillee dadhabee uummanillee dadhabee onillee gaafii lama qofa gaafadhaatanii karaa goola bitti deemna. Yeroo birallee dhaqqabna amma karaa baratanii yeroo birallee inni waqtii torbaanitti guyyaa tokko guyyaa lama isin dhufuu danda'a waan ta'eef gaafii takka gaafadhaa. Soofiitti fufi. Hayyee assalaamu alaikum akkam jirtan hundi keessanuu warri kiristaanaatis akkam jirtanii. Ani gaafillee osoo hin tahiin Oromoon tun hedduu takka wal jibbinee jirra akka durii miti akka gaafa Oromoo faristi jennee akkasitti Oromoon takka taatee wal jaalannu sun hin jiru. Haalli amma keessa jirru haala akkaan Oromummaa teenyallee jibbinee jechuu waanuma qabsoo kanallee firannamuu lafa kaa'ee jira. Haalli kun silaa akkamitti akka dursanitti deebi'ee akka Oromoon tun takka taatee akkasii wal jaalattu san godhamuu ni danda'ama. Hedduu haala hamaa keessa jiran fakkaata. Hedduu wal jibbaa fofokkotaatu nurraa mul'ataa jira. Akkamii akka gaafa zabana Oromoo faristii sanitti silaa nuuf dalaydanii das najaata nama dubbachuu fi hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa Jawaar keenya qooda nuufillee dalaydiin Oromoo matanaaf duuba deebi'a. Silaas takka sun nu deebi'ee tokko taane hawwiitiyyaa haala ammatti jirru kanaan garuu hedduu nutti ulfaatee jira wanni Oromummaa tuni. Gaafiin tiyyaa ganumaa. Galatoomi Soofii ulfaadhu. Abdii. Assalamu alaikum warahmatullah. Anillee dadhabsiisuun barbaadu obbo Jawaar dadhabanii jiranii akka malee gaafii dheertuu gaafachuu fi miti gaafii takkan gaafachuu barbaada. Isheenis akkuma duratti reef Jawaar mammaakee gonni abbaa keessa jiru ifa jedhan sani namuyyuu waan hubannoo qabuu fi waan naannawa isaa keessa jirurraa gaafataa fanne gaafii tana gaafachuun dirqama natti anaan gaafachuu barbaadeeti. Torbaanota dabre kana ni yaadatta asaasa naannoo hulluuqqoo itittuu keessatti nama 18 battalumatti rasaasaan galaafatame. Isa sana yoo gaafannu milishatu ajjeefamee hawaasaa miti hawaasni waan keessa hin jirree fi waan kanarraa gaafachuu fi dubbachuun baay'een barbaachisu. Saniifuu milishaan waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti baay'een ajjeefame gaafilee sanniin osoo kaasuu baattanii jedhaniitiin kaasani. Gaafa kana jennu milishaan ajjeefamuun waan jiraati moo waan hin jirre dhimma milishaa kanaaf dubbachuun hin barbaachisu. Tabira ammootu waraana kana kan banee milisha makana ayyuu lafarraa duguugee fixe waraana amma akka ati jettuu fi nutillee irraa beennu wiigii godhatan sammoo dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa bahee dhufee ummata sana fixe. Viidiyoo ati gallakkiste keessatti kan argine waraanni wiigii godhate kun kanuma caffaraa biiraa dhugaatiin caffaru tokko faalaalaa argaatiin turre. Dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waan sana hojjeta moo waraana kamtu dhufeetiin ummata sanachitti gaaga'ee jechuu gaafiitu tana gaafachuu barbaade ulfaadhu jawee kenna. Galatooma ulfaadhaa. Uummanni keenya sa'aatii 2-3 ol as jala teettanii koppiliink sheer gootanii mana taaptaap gootanii fooloo gootanii hayyuu keessan dhageeffataa jirtan guddaa galatooma ulfaadhaa. Akkuma isinitti himaa ture muuxannoo gaazexeessummallee qabu akkuma dooktarii tokkotti dhukkuba biyya kiyyaatiin saba kiyyaa hin yaalaa jedheetini waan kana gochuu yaale yeroo biraatitti qaamni biraallee dhuftanii dooktora wajjin dawaa mari'achuu akkuma yoo harkanatti as dhiyaatanii tuffatuu baattanii warri humna qabdan dhuftanii waa'ee saba keessanii haala isinii mijeessinaa akka namni isin dhagee nama wal isin qunnamsiifne jechuudhumaa fi jawwee gaafilee lamaan kana deebisii uummanni illee dadhabee atillee dadhabde gara goolabaatti deemna. Ka hasaasa irra hoggan ka'e laal ana soo kiyyaa milishaan miskiina dirqisiisan kana dhiisii raayyaan isa biyyaallee du'uu hin qabu. Miskiina bara namni dhumuu jiru kun nama dubbii kana keessa wal ajjeesuma TikTok irratti gartanii yoo goota ijoollee wabootuun ijoolleen federaatuun waliin haasuuti. Ijoollee wal baratti fa'aa wal argaa. Dhumuu qabdu lola kana gara tokkotti maysuu qabna. Ka milishaa immoo hedduu garas nyaata. Gara nyaatanii garaan qaban guyyaa shalleessaniiti rabbi isin sodaadha. Rasaasa maaksiimam 25 godhan itti kennan. Maaliif jennaan yoo qabamte rasaasni harka jaraa akka hin galle jenna. Jarri leenjiin qabdu takarram goonan dhume keessa. Jarri akka dhiifne qawwee harkaa qaban qawween duwwaa ta'uun beektu fitte ijoolleen. Hedduu akka milishaa garan nyaata. Milishaan nama qe'ee keessatti humtootoo siyaarsituu immoo akkanatti dhumtu tun amma fa'aa milishaa dirqisiifamte deemaa jirtu. Milishaadhaaf hin dubbatin akka jedhu maaliif
Nama keenya miskiina qonnaan bulaadha bar milishaan. Bar raayyaa fi poolisii illee at least warra dirqisiisan ala wanni dhaaf seene. Kun bar dirqisiisaniiti ooyiruu nu guyyaa takka moofara irraa fuudhanii itti galchuu jiran. So dubbachuun barbaachisaadha. Jaalalti teenya jaalalti dalagaan dhufti. Akka bultiiti uummanni. Gaafa riskiin dabaltee jaarsaa jaartii wal jaalatan. Gaafa hiyyummaan ammaattee jaarsaa jaartiinis wal qoccolu seenan. Shekkaa akkasii. Dhuga akkasi wanti mee baala jidduu naa kaa'e jawwee kiyya takka. Laalamma wanni goonu sa'a dheertuu asirra taa'e namni kun nama guddaadha. Guyyaa tokkichaan firraan daddabsiifnu asli. Amma kana goola bitti deemaa jirra bar xumuraa irraa nu dhaggeeffanne malee kaaf. Kana haasa'ee goola butti deemaa irra bar. Goola butti jirra. Kanaaf naa galaa jeequmsi qoqqoodamsi kun gara akkasiin aarsu haala aarsa. Garuu halee akkatti deebifne beeyna. Ijoollee waan taataniif malee amma dura kana daran turte. Minisotaa keessa afooshaa argee gara 20 ture. Masgida warra salaatuun dhiisee ture namni charchiin Oromoo bakka beeka turte. Irraa walitti finnee wanni bareedaan bara qabsoo qeerroo ta'umaa san qofa agartanii barsiin. There was a lot of work. IOA waldaa dargaggoota irraa kaafnee bildi godhaa dhufne jechuudha. Break by break. Ammas warri amma fa'a wannis qabna muuxannoos qabna uummanni keenyas waan reefu namni tokko jee laalaan gubanni ibiddi mana waan seenee namni keenyas dammaqee jira. So now we have more capabilities. So irra dalagaa deemnaa addee obboleettiin xiyyaawwanneeti kaaftee sirriidha. Ni finna ni dhufti. Rabbi fayyaan waa kennu obsan waa kennu ni finna. Maaliif uummanni kun gaarii uummata wal jibbuu miti. Wal jibbanii bar walii aaranii bar sirreessi. Wali aaran. Wal jibbaa. Walitti mufatan. Zanni walitti badan kajansan. Kanaatu. Galatoomii ulfaadhu jawwee kennaa taa'ee uummata keetti. Asli sanaan fida Amaarinyaan fida. Warri afaan Amaaraa በአማርኛ ስጠይቁኝ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አማራ ክልልም ሌሎች ክልሎችም ያሉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እኔም ሌሎችንም ሰዎች ጋብዘን ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። የዛሬው ግን በኦሮሚያና በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ በኦሮምኛ ነው ያደረግነው። ላልሰማችሁ በጣም ይቅርታ። የሚተረጉሙላችሁ ካሉ ይተረጉሙላችሁ። ግን እነዚህን ዛሬ የተወያየናቸውን ጉዳዮች ሰፋ ባለ ሁኔታ በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ ቀን ይዘን በስፋት እንወያያለን። ኦሮሞ isin hundinuu ijoollee isinillee jabaadha. Waan namni isin injoo kanaas gaamma isin nama gurguddaadha. Amma tapha sheekaabis xiqqoo areeda isaa irraa sirreessaa. Hundinuu amma laala ammatis gaazexeessaa taate doktora qoosaa qofa osoo hin ta'in amma doktora Oromootis uummataatis taate beekte. Kanaaf isinis amma dubbii amma booda dubbattanis sirreeffachaa. Hundinuu murtii guutoos Hamzaanis hundi keessan amma booda laal. Amma booda ol kaasanii jirtan. Waan inni abiyyiin jeenis ninja. Gaafa abiyyiin faranjiin fuutee Nobel Prize harka keesse. Haga amma duraati bulchaa ganda keessaatii Afrikaa. Amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidha. Miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeen. Inni isinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa haasawaa waan eegalleef taphadha. Ta duris taphadha. Yeroo xiqqashoo tapha keessan xahaarratti godhaa jechuufi hedduun isin jaaladhaa nagaan na bulaa hedduu galatoomaa enjoyed it. Galatoomii ulfaadhu. Nullee baay'eetti jaalannaa baay'eetti kabanya. Galatoomii ulfaadhu. Iyyaalla rabbi nu haa eegu bakka ati nuun jettetti akka argamnu akka rabbi nu gargaaru rabbiin kadhanna. Iyyaalla ulfaadhu galatoomii yeroo biraa akkanumatti deebitee uummata keetti wajjin akka marii gootu abdii qabna. Abdiin seenallee karallee baratte nullee si baranne yoo uummanni si barbaade akka nu dhuftu asumaan. Ayyaa akkamitti jiru duuba? Gubbaa tanaa cufi. Gubbaa